Golgotha Mada Qur'aniyo Sidan dagatame Mufta Bewagayo Matonda Zalatira Sani naman kondrenya fi sabdindra nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoonni keenya karaa feesbuukii teelegiraamii yuutuubii tiktookiin hordoftan baga ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya yesus kristos kan bara 2018 nagaan isin ga'e warri miseensa haaraa taatan warri like subscribe goone karaa feesbuukii karaa teelegiraamii like subscribe comment gochuu hin dagatina guyyaa irraa kana qophii baay'ee nama bashannansiisuuf baay'ee nama bohaarsu isiniif qabannee dhufnee jirra qophiin keenya maal of keessatti hammata kan jedhuuf amma dhumaatti nu hordofu dirqama qophiin keenya guyyaa irraa kanas gaaffiif deebii macaafa qulqulluu ayyaana faasikaa wajjin wal qabatu akkasumas affeerraa faarfannaa fi kanneen biroo of keessatti qabatee jira kanaafuu amma dhumaatti qophii keenya wajjin buhara nu waliinis motura like subscribe gochuu hin dagatina nu wajjin ta'a tole buleessa keenya maqaan keenyu ani Daggafaa Dajaneen jedhama baga ayyaana yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya yesus kristos kan bara 2018 isin ga'e amiin walumaanuu baga ittiin nu ga'e okay tole gaaffii muraasaaf isin gaafadha gaaffii kana deebisuudhaaf qophiidha rakkoon qabu siif faasikaa jechuun maal jechuudha faasikaa jechuun anaaf darbuu jechuunis immoo Israa'eloonni biyya Gibxii yookiin biyya garbummaa keessaa yeroo itti waaqayyo isaan baase isaaniif lole jechuudha. Tole gooftaa yesus kutaa biyya kamitti dhalate? Beetelemitti dhalate. Mandara kamitti? Mandara Beetelem. Amaanu'el jechuun waaqayyo nu wajjin jira. Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Tole bara gooftaa yesus kristos dhalate mootiin biyya sana bulchaa ture eenyu jedhama? Heroodis jedhama. Tole faarfannaa ayyaana faasikaa wajjin wal qabatu nu affeeri gaafa nu affeertu sagalee isaatiin xiqqoo isheen hojjeta. Faarfannaa illee baay'ee yoon beekuu baadhee faarfannaan ayyaana faasikaa wajjin wal qabatu yesus du'ee namne du'aa kee yesus du'ee namne du'aa kee የሚለው ማለት አማርፈስ ነው መክቴ ቶሌ ዩቲዩብ ኖርደፍታ ቶሌ ጋው ቡሌስ ኬኛ ከራ ዩቲዩብ ቴሌግራሚ ፌስቡክ ሚሴንሳ ኬኛ ዮቴ በዳሳ ቀበቻዳ ቼኮቻን ጅራ karaa teelegiraamii tiiktookii sun hordofaa jira obboleessi keenya hordofaa keenyadha jechuudha kanaafiyyuu badhaasa qaba badhaasichi maalidha libirrii qabda miti lakkoofsa badhaasa irratti waan galuufiitu jira nama baay'ee bira akka goof like godha garattaa nutti dabar maqaan keenyu Alamuu Kabbadeen jedhama. tole gaaffii ammas gaafa nu deebisuudhaaf qophiidha Qophiidha. tole faasikaan siif maali Faasikaan anaaf addadha. Faasikaan akka kitaabni qulqulluu jedhutti biloo kidaanii keessatti yookaan kakuu moofaa keessatti faasikaa jechuun du'arra darbuu jechuudha. Du'arra darbuudha. Kakuu haaraa keessatti immoo gooftaa keenya yesus kristos dhufee du'ee du'a mo'ee ka'ee ilmaan namootaatiif jireenya laate. Kanaafuu warra du'an jireenya kenneef jechuudha kristos. Kana jechuudha anaaf faasikaan. tole eebbifamii gooftaa yesus kutaa biyya kamitti dhalate Beetelemitti dhalate. mandara kamitti Mandara Yerusaalem Yerusaalem mandara Beetelemitti jechuudha. tole mootiin gooftaa yesus kristos dhalate biyya sana bulchaa ture eenyu jedhama Heroodis. tole Heroodis እሺ አማኑኤል jechuun maal jechuudha Amaanu'el jechuun gooftaan nu wajjiniin jechuudha. gooftaan wajjin jechuudha tole amma faarfannaa ayyaana faasikaa wajjin wal qabatu nu dhageessistee nu affeerta Ayyaana faasikaatiif kan ta'u faarfannaan anaaf jettee kabaalamuun kee
anaaf jettee dhuunfachuun kee natti dhaga'ama gooftaa yesus koo jaalalli kee anaaf jettee fannoo baachuun kee anaaf jettee kabalamuun kee natti dhaga'ama gooftaa yesus koo jaalalli kee anaaf jettee fannoo baachuun kee anaaf jettee kabalamuun kee natti dhaga'ama gooftaa yesus koo jaalalli kee. Guddaa eebbifamii waaqayyo si eebbisu. Tole hordoftoota keenya obboleessi keenya Alamuun gaaffii hammam deebisee meeqa sirriidha kan jedhu isiniif dhiisna. Amma itti fufnee ulaagaa badhaasa keenya bilbila isaanii ilaalleetu yoo ulaagaa guutuu ta'e hin badhaasna. Bilbila qabdaa? Qaba. Bilbila kanaan karaa yuutuubii, tiiktookii, teelegiraamii fi akkasumas immoo weebsaayitii keenya feesbuukis yoo nu hordofaa jiraate badhaasa isaa ni argata jechuudha. Yuutuubiin qabdu. Tole yuutuubiin qabu. Teelegiraam. Tole karaa teelegiraamii nu hordofaa jira sirriidha. Karaa yuutuubii fi feesbuukii nu hordofaa jiru badhaasa isaa guutuu kenninuuf immoo kenninu kan jedhu. Mari'een ta'a. Isiniif dhiisna garuu nuti nama waliin caashisu. Kanaafiyyuu nama hundaaf wal qixxaatu. Badhaasa isaan argata. Lakkoofsa bilbilaa isaa irratti wanti galuufii jira. Tole maqaan keenyu. Maqaan kiyyaa Abbee. Tole gaaffii ammas gaafachuuf jirruuf qophiidha deebisuuf. Yaala. Yaalta. Tole gooftaa yesus kutaa biyya kamitti dhalate? Biyya Mandara Beetlehem. Eshi bara gooftaa yesus dhalate mootiin bara sana bulchaa ture eenyu jedhama? Gaaffiin hin jijjiiramu hordoftoota keenya gaaffii kana dhabeera jechuudha obboleessi keenya Abbeeni. Tole Amaanu'el jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon wajjin jira jechuudha. Tole gaaffii isa dhumaatti dabareerra gaaffiin dhuma maalidha? Faarfannaa ayyaana Faasikaa wajjin wal qabatu tokko nu affeertaa. Du'aa ka'eera Iyesuus du'aa ka'eera. Du'aa ka'eera Iyesuus du'aa ka'eera. Eshi du'aa ka'eera Iyesus du'aa ka'eera obboleessi keenya Abbeen inni dhumaa ulaagaan badhaasa keenya maalidha? Akkuma beektan egaa bilbila isaa irratti karaa tiiktookii, yuutuubii, teelegiraamii, feesbuukii nu hordofaa jira moo nu hordofaa hin jiru? Isinoo nu hordofaa jirtu moo nu hordofaa hin jirtu? Akka jiruuf gaafadhaa. Iyyee karaa tiiktookii nu hordofaa jira. Karaa teelegiraamii hordofaa jira. Tole karaa feesbuukii waan hundumaa nu hordofaa. Tole karaa hundumaanuu nu hordofaa jira obboleessi keenya. Kanaaf badhaasa isaa kennaaf jirra. Tole paakeejii filateera lakkoofsa bilbilaa isaa irratti paakeejiin ni hidhamaaf jechuudha. Isinis warri karaa yuutuubii, feesbuukii, tiiktookii karaa garaagaraa nu hordofaa jirtan gaaffii kana hirmaadhaa. Karaa komiitis immoo nu dandeessu jechaadha. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Shalom. Qabanii reebanii daddarbatanii wal harkaa fuudhanii feenyoo sibiilaatiin baay'ee kokkolfanii ittis gaa'isanii ittis tuttufanii jarma baachisanii mo'eera Yesuus mo'eera 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 du'a keera Yesuus du'a keera 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 du'a keera Yesuus